Dhaabbanni fayyaa mootummoota gamtoomanii akka beeksisetti dhibeen saree maraachuu biyyoota 150 keessatti argama. Kanneen keessaa Itoophiyaan ishee hangafaa yoo taatu, akka giddugalli qorannoo fayyaa hawaasaa Itoophiyaa gullallee jiru jedhutti lammiileen biyyattii 2700 ol waggaatti dhibee kanaan du'u. የእብድ ውሻ በሽታ ማለት ዶክተር ይመር ሙሉጌታ ዳበትቸቲ ቆራታዳ ስለዚህ በሽታውን ዲፋይን ስናደርግ በጣም ፋታል ወይም ገዳይ dhibeen kun egaa dhibee nama qabnaan nama ajjeesudha. Kana kan adda godhu al takka nama mallattoo sirratti agarsiisuu jalqabnaan fayyuun hin danda'amu. Lammii ammoo saree qofa osoo hin taane bineensota bosonaa akka yeeyyii simbira halkaniifaas qabee ajjeesuu danda'a. ሌሎች እንስሳትንም የሚያጠቃ ዶክተር ይመር dhibeen kun ከአጀሰ jedhame ol ajjeesaa jira jedhu Itoophiyaa keessatti. አሁን ኤስቲሜት ስናደርግ 2700 እንደሚሞት ነው. Amma egaa namoota 2700 waggaatti du'a. Akka ogeessaatti yoon ilaalu wanni kun xiqqaadha. Maaliifi kan gabaasa kana keessatti nammatamne hedduutu jiru. Rakkoon kun hubannoo dhabuun baay'inaan waan jiruuf hin gabaafamu. Kunis dhibeen kun hammaataa ta'uu isaa nu hubachiisa. Akka irrattis xiyyeeffannuuf. Giddugalli qorannoo fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaa akka jedhutti dhibeen kun ganna keessa baay'ata. Guutuu biyyattiitti mul'atus kan inni irraa argamu Tigraay fi Amaaraa keessattis jedha. በነገራችን ላይ የውሻ እብደት በሽታ ወይ ደግሞ ረቢስ የምንለው በእንግሊዘኛው የሕክምና የሌለው በሽታ መካከል አንዱ ነው. ዶክተር ሲሳይ ጌታቸው ሚኒስቴር ቆናት ዳይሬክተር ቆረኖ ፈያ ቤለዳ ፊ ነማቲ dhibeen kun bineensota manaa hedduu akka miidhu kunis beeladootaaf qorsi akka hin jirreeman keessumaa horii kaan irratti mul'ate jennaan qorichi fayyisu tasuma akka hin jirredha kan isaan dubbatan. ይሁን እንጂ በእንስሳቱ ላይ ከወሰደን ምንም ህክምና የሚታወቅ ህክምና በቶሎ ቢታወቅ ራሱ የለም. Tamsaasa dhibee kanaa to'achuuf amma laaboraatoorii 3 qofaatu Itoophiyaa keessa jira. Dabalatas magaalota hawaasaa fi Naqamteetti haarawii banamus giddugalli talaallii oomishu tokko qofaan jiraachuun garuu yaaddoodha. ነርቭ ቲሹ ቫክሲን ተብሎ ኦልሞስት እዚህ ጋር ይመረታል. ነርቭ ቲሹ ቫክሲን kan jedhan asitti talaalliin oomishnu ni jira. Oomishni achi manneen yaalaa mootummaa nu harkaa fudhatan jiru. Garuu biyya guutuuf kan oomishnu caalaa waan ta'eef fedhii jiru guutuu hin dandeenyu. Inni lammataa seel kaalchar vaaksiin jedhama. Baay'ee mijataadha. Daa'immaniif ijoolleef talaallii fooyya'aa ta'edha. Gatiin isaa mi'aa waan ta'eef biyya kana keessatti hagas hin argamu. ሲሲቪ ቫክሲን ሴል ካልቸር ቫክሲን ነው የሚባለው እሱ በጣም ፖቴንት በጣም የተሻለ እንትን ነው እሱ በርግጥ እኛ ሀገር ውስጥ አይመረትም. ዶክተር ሲሳይ ጌታቸው ሚኒስቴር ቆናቲ ዳይሬክተር ቆረኖ ፈያ ቤለዳ ፊ ነማ dhaabata fayyaa addunyaan kan ifoome sagantaan dhibee kana bara 2030tti lafarraa balleessuu ifa ta'ee Itoophiyaanis sana milkeessuuf hojjetaartii jedhan. እዛ ስትራቴጂክ እቅድ ውስጥ ትኩረት ተሰጥቶ የተቀመጠው ውሾችን የመከተብ ስራ ነው. Akka biyyaattis dhibee saree maraachuu kana to'achuuf karoorri baafamee itti jira. Qaami karoora kanaa inni guddaan sareef talaallii dhibee kanaa kennuudha. Kanaanis waggaa 5 dhufanitti saree biyya keessa jiru keessaa harka 70 talaaluuf hojiitti jirra. ካለን ውሻ 70% እስከ 5 ዓመት ተከታታይ መከተብ የምንችል ከሆነ ይሄ በሽታ ከሀገራችን አትሊስት በውሻ የሚመጣውን በሽታ ከሀገራችን እናጠፋለን ማለት ነው. ዶክተር ሲሳይ dhibee kana sareewwan alalee ta'an babal'isaa jiraachuu himanii kanaafis sareewwan abbaa hin qabne kana lakkoofsa isaanii gad hir'isuudhaaf itti jirra jechaan himanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinnee.